waan tokko sitti muufin ture garuu nan sodaadhe. Maalidha? Natti himi malee maaliif na sodaatta? Dhoksaatti akka isaan wal arganiif namni haala mijeessu wayii jira. Sana booda immoo hojii manaan nuuf kennu yaadi. Yeroo taanutti dhiironni qubeelaa, abaaboo diimaa wayinii fidaa kottaa. Shamarran immoo rifeensa keessan hojjetadhaatii wanda bu'aa firraa arbaataaf ta'u uffadhaatii kottaa jedha ture. Tole sittaa tolu qo'annaa dhisneerra. Bararuu wawway. Eenyu waan taateef deema siinallee. Gammee of kabaje hin qoosin nu ga'a. Maal godhinaan jette? Har'a dubbisuu qabna. Maaloo har'a qofa? Rakkoon nama hundaa maal akka ta'e beektaa? Maalidha? Ka'umsa isaanii dagatu. Ani fata irra jaalalleewwan wal jaallanna. Walii keenyaaf dhiphanna. Waliif dhimmamna. Garuu immoo kan walitti nu fide barnootadha. Isa dagannee yoo jaalala dursine nama ni galma waliyyaan wajjin ga'uu dhiisuu dandeenya. Maal jechuudha galma yaanne ga'uu dhiisuu dandeenya jechuudha? Ani waaqayyoof galatu barnoota kootti jabduudha. Barataan waan hin jirreef siin dadhabaadha siin hin jedhu. Garuu immoo fedhii barnootaa hin qabdu. Kanaafuu lamaan keenya kallattii mataa keenyaa qabannee yoo deemne maal waan ta'u sitti fakkaata? Aanoon beeku maaltu ta'a jechuun? Ani yuunivarsiitii galee atuma kuftee kutaa 12 irra deebitee baratta. Yeroo sana galmi keenya adda ta'a. Maaliif yoo naan jette immoo bakka kaanii waan daganneef. Anaafis immoo maqaa shamarree dadhabduu jaalallee isheetiif hamilee ta'uu hin dandeenye kan jedhamutu naaf kennama. Kanaafuu immoo waliin fagoo akka deemnuuf ka'umsa keenya irratti xiyyeeffachuu qabna. Ani yoon kufee somaa natti hin fakkaatu. Barnoota irraa akkan abdiin qabne beekta miti. Garummaa ani kufee ati darbite sekondii tokkoof illee sirraa adda ba'uun barbaadu. Kanaafuu maal eegaa jirta ree? Qo'annaa keenyaa jalqabna. Kan biraan saartaaksiidha. Saartaaksii jechuun taaksii akkamii sitti fakkaate? Meeshaawwan impoortii ta'an irraa kan argamudha. Innis persentii 10 ta'ee meeshaawwan impoortii ta'an hundarraa argamuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf meeshaawwan saartaaksii impoortii ta'an keessaa kan irraa hin argamne warra misoomaaf oolan kan akka xaa'oo, bobaa zayitii, mootoraa fi kan kana fakkaatan. Ijoolleen kun akkuma salphaatti wal jaallatan jechuudha. Haalli isaanii gara sanatti waan deemaa jiru fakkaata. Aboo yoo mittaa tolu. Jajjabeessuuf deeme kunoo jaalala ishee qabsiise. Baga jaallate. Dhugaa taanaan namni amma koo gammadeef hin jiru. Maaliif? Si faana maal tolitti fida? Ija ishee sirraa naaf kaasti qaba. Maaloo dhiisi. Giiftiin erga na dhiistee bubbulteetti bara. Nan beeka. Garuu amma gaddarra waan jirtuuf si dagatte yoo ta'e. Gadda keessaa erga baatee booda immoo yoo si hordofte yoo jedheen sodaadhe. Kanaafuu yoomii yoo jaallatte oolmaa guddaa sirraa qaba jechuudha. Oolmaa salphaama. Daree keessatti barattoota fuuldura dhaabbadhee galateeffachuun koo waan oolu miti. Giiftiin akka ija isheen irraa kaasuuf yoomiin jaalalaan booji'eera. Anoo gumiin akkasiin ilaalleef maaliin si dhoksuu qaba? Kanaaf meeshaalee biyya alaatii galan keessaa kan gibira dabalataa hin kaffallee. Jawaadhu maaloo dhiisi. Maal ta'e? Mucaa isaa ibsaan qabeeti. Maal? Firaa'ol immoo?
Eeyyee. Sokkeetti quncee waan qabateen itti fakkaata. Amma maalirra jira? Nagaa isaati. Eebbaatu tasgabbaa wal dhabee dhiibbachaa jira malee. Akkamittan tasgabbaa? Firoo dhaban. Rabbi koo dhimma yoo ta'u waan tokko ta'e ta'eeyoo. Kanaafuu dhiphattee maal fiddaree? Waa waaqayyoo oolcheef galateeffadhu malee dhiphattee maal gootamee eebba? Akkasii amma darbeera. Akkam qoostaa maaloo? Maal taate dhiisi malee eebba? Ijoollee waan meeqa ta'a guddatu bar. Firaa'ol immoo waan tokko hin taane waaqayyoo isa oolcheera. Akkas miti. Icciitii ati hin beekne jira. Maal? Icciitiin ani hin beekne moo? Hiriyaa kootii hunsiin jedhe sarara fagaachuu ta'a. Nan beeka obboleessa kooti. Garuu yeroo tokko tokko obboleessa keessa icciitiin dhuffattu hin jiraata. Icciitii maaliiti? Yeroo hundumaattis haadha manaan koos mucaa lammaffaa maaliif hin godhattu yeroo naan jettan yaadatta? Eeyyee. Har'agaa sababa quubsaa tokkoon sitti hima. Maalidha? Ani maseenaadha. Maal? Firaa'oloo? Inni ilma kooti. Jilbuma koo keessaa bahe. Garuu immoo ni maseena. Waan kana yeroo 10 irra deddeebitee natti hin kaasin. Namoonni baay'ifte. Waan haalqinfamuu deebi bara. Annama kunuunsiif ijaarallee maluuf miti. Garuu qulqullummaan kee na ajaa'ibeera. Naaf galeera. Garuu waan barbaade yoo ta'e jechuun waan tokko na yaadachiifte. Jecha masiif fakkeenya ta'uu danda'u tokko na yaadachiifte. Maalidha? Maal seete? Barsiisaa yuunivarsiitii tokkotu ture. Miira gaarii irra ta'ee osoo barsiisaa jiru tasuma jijjiiramee miirri isaa barattuu dubartii daree isaa keessa jirtu tokko. Callisee malafaa ka'ee itti dheekkamee namummaa keessaa baasee daree koo keessaa bahee jedhe. Achi maalan balleessee maalan godhee jettee gaafatte. Aariinsaa sirumaatti dabalee lammata daree kana keessa si arguun barbaadu. Yeroo ani daree kana dhufee barsiisu daree kana keessatti si arguun barbaadu jedhee saree godhee achi ari'e. Achiin ijoolleen hundumtuu waan uumamaa jiru suma laalanii callisanii bira darban. Achi erga ishee ari'ee baasee booda deebi'ee ijoollee wanti nama godhe kun sirriidha moo sirrii miti jedhee gaafate. Hundumti isaaniiyyuu sagalee tokkoon sirrii miti jedhanii deebisaniif. Achi booda sirriin taani taanaan maaliif na jalaa calliftanii waan sana yeroon godhu maaliif calliftanii jedheen. Achi hundumti isaaniiyyuu waan deebisan dhabanii callisanii irra deebi'an. Argitanii ijoolleen yeroo har'a wanta akkasii kun uumamu calliftan boru immoo yeroo ogeessa seeraa taatan namni miidhamu yookaan immoo namni eenyummaan isaa tuqamu yeroo argitan calliftanii bira dabartu jechuudha. Kanaafuu namni yeroo miidhamu calliftanii bira darbuun sirrii miti jedhee gorsee callisee biraa ba'een sin jedha. Ergaa ajaa'ibaati. Ila gifti gaddi ibsituu jireenyaati. Boora akkuma tasaatti laphee koo dhufee na cabsuu danda'a. Ati yeroo akkas taatu yoon callisee si bira darbe booris namni biraa immoo callisee mana bira darbe. Maaliif yoo jetti jiruun akkasuma hammuma namaaf safarteen siifis safarama. Wanti hundumtuu haala gaariidhaan xumurameera garuu rakkoon tokko nu mudateera. Rakkoo maali? Baay'ee dhiphachuu koorraan kan ka'e sababa obboleettii kootii akka ta'e bartee jituun na gaafattee turte. Maal? Ittiin deere? Ittiin himne. Garuu immoo karaa mataa kootii bira nan ga'a jettee hariidhaan na biraa deemte. Ati ittiin himne taanaan rakkoon qaba. Homaa gochuu hin dandeessu. Isin beektu. Jituun hariidhaan itti kaatee jennaan tasumaaf irra deebi'uu hin beektu.
waan itti amante tokko hamma dhumaatti deemti. Kanaafuu maal waan gootu sitti fakkaata? Dhugaan iyyuu hin beeku. Garuu akkasiin callistee hin ta'in sirriitti hin beeku. Saamsoon ati sammuun kee hojjetu ofii kee akka nama addaa tokkotti of ilaalte iccitii kana nama tokkotti hin miinaa maal jettee osoo nuun jettu ofii kee iccitii kana dabarsitee yeroo himtu maaltu sitti dhaga'ame? Sammuun kee yaadu? Ani maalan godhe beekan itti meemoo? Yoo ta'e amala ishee beekta miti? Yoon beekee maal gochuutu narra ture? Miira kee to'achuu kan qabu si ture. Miira kee dhufee si to'adhu. Miira koo akkamitti nan to'adhu? Adurreen harkaan guddisee miti kan na doorsisaa jiru. Otoo tafkii bookee jechuudhaan ta'e tokkoffaa turte. Abbaa afaan kee qabadhu. Ana faana wal lolu. Maaloo tasgabbaa yeroo tokko ta'eera. Kana booda maal gochuu qabna jennee isarratti haasa'uu kan qabu. Kana booddee maal goona takka gara balleessi yoo. Gurbaanan har'a maalitti wal lolle akkanaan hin jedhu. Aboo callisi oduu. Mee gadhiisi maal abbaa kee gadi fidde eenyuun of seeteen? Kanaaf hin galle. Namni tokko erga dhalchee booda maseena ta'uu danda'amu? Eeyyeen. Secondary infertility jedhama. Sababa inni itti dhufu immoo sababa garaa garaatiin. Rakkoo fayyaatiin, furdachuu qaamaa, alkoolii dhuguudhaan, tamboo aarsuudhaan, walumaa galatti sababa garaa garaatiin dhufuu danda'a. Maarreeti. Dhankoo medical conditionidhaan wal qabata. Medical condition jechuun? Varicocele jedhama. Rakkoo ujummoo dhiiga miila keessaa fi qoronyootiin kan wal qabatudha. Wanti kun ogummaa fayyaa garaa garaatiin waan guutamee fi wal xaxaa waan ta'eef yoon isinitti mees akka salphaatti isinii galuu dhiisuu danda'a. Walumaa galatti rakkoon ujummoo kun immoo sanyiin dhiiraa akka xiqqaatuu fi qulqullina akka hin qabaanne taasisa. Kana jechuun immoo dhiirri rakkoo kanaaf saaxilamee adeemsa keessa maseena ta'a jechuudha. Carraan sun immoo amma kan koo taate. Baay'ee nama gaddisiisa. Ogummaa yaalaatiin falan qabu. Carraan isaa baay'ee dhiphaadha. Anis kanaaf egaa abbootii kaan caala kanan firaa oliif baay'ee raafamuuf. Lammaffaa dhalchuu hin danda'u. Kanaaf firaa oloo kufillee kan deebi'ee ka'u waan natti hin fakkaanneef. Yoon dhiiga xiqqoo irratti arge qaamni isaa hunduu waan ciccirame kan natti fakkaatuuf kanaaf. Argattee dhabuun immoo si dhukkubsa. Waan deebitee argachuu hin dandeenye tokko yeroo dhabdu amma akka si dhukkubsu mee yaadi. Firaa waliin dhabee maseena jedhamu hin barbaadu. Firaa wal amma maatii tokkicha. Gara fuulduraattis immoo wanti adda isa godhu qofaasaa jiraachuudha. Jabaadhu obboleessa ko. Yoo Waaqayyo namaaf eebbisee ilmi tokkicha addunyaa kana guutuudha. Maamti. Ani yaada tokko hin qabu. Maaliif jiituudhaan ofitti hin dabalu? Gaarii natti fakkaata. Hin ta'u. Maaliif? Dooktar Eebbaadhaa wajjin wal beekna. Ammam akka wal beekanii fi ammam akka isaan walitti dhiyaatan hin beeku. Kanaafuu Dooktar Eebbaa bira dhaqxe jettee yaadda moo? Isheen waan kamiyyuu hin goote. Waan kana keessa Dooktar Eebbaan jira jedhamee jennaan dhattee gaafachuu dandeessi. Inni immoo tokkoon isaanii karaa dadhabina isaanii maallaqaan qabateera. Kanaafiyyuu jiituun karaa kamiin akka isheen itti dhiyaate hin beeku. Kamis ta'e kam waan ta'e bira ga'uuf karaa mataa ishee deemuu dhiistu. Yoo isheen Dooktar Eebbaa bukkee deemte immoo Dooktar Eebbaa waan hin taane itti himuu danda'a. Ilaa kanaafiyyu otoo isheen nun dursuu qabna. Waan kana yeroo fudhannee yoo xiqqoo ishiitti yaaduu qabna. Anis immoo walitti dhufeenya isheen Dooktar Eebbaadhaa wajjin qabdu nan qulqulleeffadha. Yeroo sanatti immoo Dooktar Eebbaa waa'ee ishee shakkee waan biraa akka itti yaadu goota Saamsoon. Kanaaf ati deemtee maaf hin qulqulleeffatu ture? Ana miti Saamsoon kan dhiphatee akka ishee waa'ee obboleettii keetii dhiphattu kan godhe. Gurbaanan. Maaloo adaraa waaqa. Ani lamman keessanii walirraa egaa hinoo. Barara wayi maal walirraa nu eegi?
Hojiin akkam? Bareeda. Ani kan hin jedhu istaayiliin maanajimentii keetii akkam? Maal jechuudha? Barattootaaf barsiisota kee akkamittiin qabatta? Jaalalaan moo lolaan? Kana keessa lola maaltu fide? Akkas jechuun jaalalaan qabatta jechuudha. Amma kanattis nama jaalalaan nama qabata jedhamutu baadhus ani nama nyaarri isaan diriirredha. Iftoomina kee jaalladheera. Gaaffiiwwan kee naaf galaan jiran. Maal jechuu akka barbaaddatoo fanaaf goote? Egaa ministeera barnootaa irraati qulqullina barnootaa qorachuuf akka hin dhufne beekta. Wanta akka hin dhufne taasisee dhugaa lafa jiru tokkodha. Innis du'a urjiiti. Maarree ana du'a urjii waliin maaltu walitti na fide? Durirraa kaastee nyaara hin diriirtu. Kun immoo amala kee ta'eera. Amalli kun ittumaa erga gargaaraa daayirektaraa taate immoo waanuma addaati. Kana malee immoo urjii fi hawwiittis baay'ee dheekkamaa turte. Nan sobee. Hawwisitti nima jedheen ture. Har'aa booda barsiistuun afaan Ingiliffaa waan hin dhufneef barnoota taanu kana booda afaan Ingiliffaa sitti dhufee barsiisa jechuudha. Maal jechuudha? Seekshinii sadiin qaba bara. Maarree arfaffaa gootee itti fuftee barsiifta kanas. Natti baay'ata. Homaa sitti hin baay'atu. Yoo sitti baay'ate immoo hojiidha. Jabaannee yoo nuti hin hojjetiin mana barnootaas ta'ee nutis fayyadamaan ta'a. In barsiista siin jedhee in barsiista. Kana booda sababa tokko hin barbaadu. Jechuun namni kaleessa wajjin hojjetaa turte tokko tasa gaafa hoogganaa ta'e irratti muudamu hojjettoonni sun tuffatanii ajajamuu fi dhiisuu danda'u. Anis wanti sun anarratti akka hin taaneef jedhee tanan xiqqoo amala koo jijjiiree haala isaan dhawwadhe. Ani kana gochuun koo du'a urjiitiin akkamitti shakkamaa na taasisa? Eenyutuun shakkamte siin jedhe? Erga shakkamaa hin taane hoo? Urjiin sitti eekamtee turte miti. Urjii akkam oolti? Nagaa kooti. Maal taate? Homaan taane. Waan ta'e taate fuulli kee sirriitti. Yoon ta'e maal si galche? Natti mikaa yoon ta'e maal si galche? Dhiyeenya kana immoo ittaanaa daayirektaraa taatetti na fakkaate miira keenya hundumaa to'achuu barbaadaa jirti. Si galchaa waan barbaade yoon ta'e. Lakkeen akkas hin jennu. Urjii maal taate? Ani ittaanaa daayirektaraa ta'uu koo fi kana maaltu walitti fide? Hin beeku biqilaa. Wanti hundumtu to'annoo koo jala gala jechaa jirta. Akkasumas immoo miira nama hundumaa to'achuu barbaadde. Kuni garuu hin ta'u tolee. Ani waan taate si gaafachuun koo tarii yoo wanti si gargaaru jiraate jedheeni. Ila sittiin hima. Homaa tokko iyyuu hin taane. Na dhiisi. Eeyyeen jijjiiramtee turte. Kan immoo yeroo darbe sitti meera. Kan ishee eeyyeen ati isheetti jijjiiramuu kee garuu natti hin himne. Ani maaliif akkan jijjiirame sitti meera? Kana kan hin godheef immoo gaggeessummaa hojii kootiif akkanaaf mijatuuf. Amma ammaatti kanan sitti immoo dhiiseefis hin fayyada jedhee waan ani yaadneef. Hojii keetiif jettee amala jijjiirratte. Urjiin immoo sababa hin beekamneef amalli ishee jijjiiramee akkasitti dheekkamtu taate. Sana booda ajjeefamte. Wanti kun tasa walirra bu'e? Ani maalan beeka? Eeyyee walirra bu'uu danda'a. Ani immoo amala koo mushii qofa irratti hin jijjiiran. Hunda irratti. Anis amala koo ishee qofa irratti hin jijjiirannee isheenis immoo amala ishee qofa irratti hin jijjiiran. Kun akkamitti shakkamaa na taasisuu danda'a? Kun maal jedha? Ilaalitti naaf dubbisi. Anis ishee qofa irratti miti. Isheenis ana qofa irratti miti jedha. Argitaa? Akkati kana jettu shakkeen ture. Sin ajaa'ibu. Inspektar maal seeti? Ani nama loluu nyaarri koos namaaf diriiruu dhiisuu nan danda'a. Namattis dheekkamuu nan danda'a. Malee ani urjii baay'een jaalladhu. Hariiroo isheen barattoota ishee waliin qabdu. Keessumaa qulqullina barnootaa irratti akkaataan isheen itti xiyyeeffattu baay'ee na raaja. Dhugaadhaan gama kanaan dinqisiifataa urjiiti. Dhuguman sitti maanii tasaa urjii irratti waa namaa gochuu dhiisiitii wanta maa akka ishee ta'uu abuuyyuu hin danda'u. Ani kan hin jedhu. Fiiziksii barsiisuun akkam? Hin cimu?
Waa'ee doktarii baa waan nama gaddisiisu naa ga'e. Maal dhageesse? Dhalchuu hin danda'u. Maal? Firaa'ol mucaasaa miti moo? Kan isaati sana boodadha kan inni maseenate. Maalidha wanti akkas jedhamus jira? Ans reefu naga'a. Komaandara kee wajjin akkam taatan asuma isin gaafadhu jedhu dhabe. Haala jiru hundumaa ittiin hubachiisuuf yaadu. Yeroo xinnoo siifan dabalanaa jiru. Ammas garuu wanta qabatamaa irra hin ga'u taanaan waan naaf obsinatti hin fakkaatu. Daangaa sitti darbuun ta'e malee gaaffii tokko si gaafadha. Gaaffii nagaa ammaatti si gaafadhe harka deebifachuudha. Rakkoon qabu na gaafadhu. Inspektara akka taatuuf maaltu si kakaase? Akkuma salphaatti seenaa jireenya koo na gaafatte. Jechuun? Abbaan koo ijoollummaatti narraa du'e. Abbaa malee hin guddadhe. Akka tasaa walitti bu'iinsa naannoo keenyatti uumameen abbaan koo harka namaatti nu jalaa du'e. Ijoollummaatti abbaa malee guddadhe. Namoonni isaa ajjeesanis yeroo suma himanni itti baramuun seeratti dhiyaatan. Boodarras harki namoota kanaa dheeraa waan ta'eef maallaqaan qorataa sana qabatan. Qoratichis nama maallaqa biraan dabarree waan ta'eef yakka isaanii harkatti qabachuun bilisaan isaan gadhiise. Yaa Waaqa, namoota akkamitti jira garuu? Waan si ajaa'ibu harmeen koo dhimmicha qorataan biraa akka hin qabanneef qorataan sun harmee koo dorsisaa ture. Inumaa qorataan sun afaanii baasee harmee kootiin dhimma kana qorataan biraa akka qoratu gootu taanaan waan mucaa kee irratti ta'uuf itti gaafatamummaa isaasitu fudhatattiin jedhu. Maal? Nama salphaa akkamiiti garuu? Harmeen koos mucaa koo dhabuu irra jettee dhimmicha hokkaamsitee dhiisuuf latte. Harmeen koos yeroo isaan argitu hundumaatti sururamaa isaanis qasaanitti kolfaa bilisummaantuu jiraatanii guddadhe. Kanaafuu ati homaan goone jechuun erga inspektara taate booda. Barfatee ture. Qoratichis warri isaa ajjeesanis guyyaa waaqaa ga'ee akkuma akka isaatti du'an. Dhugaan abbaa koos achumaan dhugate hafe. Harmeen koos kana natti maana guddiste. Anis waadaa ofiif galeera. Lubbuun abbaa koos akka boqotu abdiin qaba. Kun kan ta'u akka inspektara qaruuxeef dhugaaf dhaabbattu tokkotti warra haqa dhabaniif haqa isaaniif malu yeroon isaaniif kennudha. Yeroon yakkamaa qabee seeratti dhiyeessu lubbuun abbaa kootii boqotti jedheen yaada. Yeroo tokko wanti hamaan waan gaariidhaaf ka'umsa ta'a. Ijoollummaa kee irraa kaastee seenaa nama gaddisiisu qabaattus kun warra namoota haqa dhabaniif haqa ta'uudhaaf sababa taatudha. Abbaan kee irratti lubbuudhaan jiraatanii ati mucaa isaanii ta'uu keetti akkasiin boonasitti nu turan. Dhugaa jettamu? Akkamitti barte? Hireetu natti himi. Mee akkamitti jechuun namni akkamitti ilmoo argatee deebi'ee maseen? Sababa wayii qaba. Sakandariin maal naan jechaa turte garuu amma dagadhee. Waan beekumsa gaafatu ta'e akkamitti beekta? Ati samma nama qiiqxaa? Gurbaan rakkooti na waliin qabdu maalidha? Ofii kee cimaaf gootee isa qiiqxaa mati. Natti miyyoo jettetis dadhabaa dhaba. Dagatte moo? Ani maalan jedhe sadan keenya iyyuu dadhabdootu. Kana moo amannee fudhachuutu nurra jira. Wanti nama dhibu immoo namoota nutti dhiyoo jiran irraati barachuu dadhabuu keenyadha. Ani hireerraa, ati obboleessa keerraa, ati immoo jedhi sodaatiin malee jiituu irraa baradhadhiin. Ani hin jenne isatu jedhe. Baga hin jedhin sodaata. Waan ati jalqabde inni immoo xumura. Waan hundaafuu gamme ati waan gaarii qabattee nuu dhufte.
Sirriitti malee wanti seexanni sun lammaffaa argan dhalchu ta'eeti ilma isaa ammam akka jaallatu tilmaamuun nu rakkisu. Hamma irraatti qorannoo gaggeessite keessaa wanti hin daganne jira. Jira jiruu jedhee malee. Achi keessaa muraasa natti himika. Dhiyoo kana waan nama mudate tokkoon sitti himu. Maatii qabeenya qaban tokkotu ture. Abbaa manaa fi haadha manaa. Tole. Qabeenya qabu yoon siin jedhu waan salphaa sitti hin fakkaatu. Kaapitaala miliyoona 100 lakkaa'amu qaba. Inni Ameerikaa jiraata. Isheen as jiraatti. Inni achi hojjetee maallaqa muraasa ishee fasitti erge. Utuma kanaan jiru yeroo ta'e booda akkaawuntii ishee irratti qarshii miliyoona 50 argame. Atis nan beektu anis hin beekutti hin jette akkan ta'e. Seenichi na bira jiramte callisii dhaggeeffadhu. Tole. Sana booda haakaroonni akkaawuntii ishee haakii gochuutiin zeeroo ishee galche. Dhugaamoo? Yeroo kana immoo hanna akkasii waan baay'ateef yakkoonni akkasiis immoo irra deddeebii waan mudataniif dhugaa seenee qorachuu eegala. Boodarra sobeeti akkanaan hin jenne. Wayyoo yaana. Sirrakkise miti amman seenicha dhuma isaa dhaga'uuf jarjaranii bara. Soban ture. Dhuguma akkaawuntii ishee haakii ta'ee ture. Garuu dubbitu gara biraatti gale. Boodarra haakaroota sana qabnee qorannaatti yeroo dhiyeessuun eenyu yoo qacaree bareeda. Eenyudha? Haadha manaasaa. Maal? Maaliif? Maallaqa haga kana ga'u fudhattee dhiisuu waan hin dandeenyeef akkaawuntii kootu haak ta'e jettee amansiisuutii fi jaroota kana qacarte. Haakaroonnis waan hin argamnee fi gochichi dhokate waan ofitti fakkaate akkas goote. Dhugaa rabbii dubartii ajaa'ibaati. Waan si ajaa'ibu haakaroota sanaaf meeqa kaffaluuf akka waliif galtee beekta? Meeqaa waliif galan? Tilmaama. Ammaalittan beeka reeti natti himi malee. Walqixa. Walqixa jechuun? Miliyoona 50 haak godhanii ofii miliyoona 25 fudhatu. Maal? Haak gochuudhaaf qarshii amma kana erga fudhatanii otoo hojjetanii immoo ammam gaafatu? Seenaa kan biraan immoo sitti kanuma akka kanaa nama ajaa'iba. Tole, mee natti himi. Tole ma gaaffii salphaa ta'e na gaafadha. Wanta akkas jedhamu hin jiru. Qormaata irratti gaaffii salphaa na gaafadha jettee gaafattaan callisi deebisi. Otoo akkas jettu bishaan haayilaandii guutuu na ficcisiisaa jirta bara. Hin deebistu taanaan barmeelii guutuun si ficcisiisa. Amma callisiitii na dhaggeeffadhu. Ani badee geefti. Ji'oogiraafiin akka ittiin dhattaa taphattu. Dhugumattuu barnoota dagadheera jechuudha. Tole. Haalli guddinaa fi kunuunsa naannoo yookaan immoo environmental development ilaalchisee konferensiin yeroo jalqabaatiif United Nationsdhaan taasifame eessatti taasifame bara kam keessatti taasifame? Stookholm bara 1972tti. Baay'ee gaariidha. Tole, inni lammaffaa. Yoomi ani hin beekon. Maal? Hin beektu? Garuu Afrikaa keessa akka ta'e nan beeka. Bara 1980 waan akkasii keessas natti fakkaata. Dhugaamoo? Waan akkasii keessa barri jedhamu hin jiru. Afrikaa keessa immoo biyyoota 50 oltu jira. Tokkoyyuu maqaa naaf hin dhufu. Kanaafuu hin deebifne hin dhugda. Taasii hubatu. Dhugi. Xiqqoo waan itti dhiyaadheef garuu walakkaa isaa qofan dhuga. Waan tokko ittiin dhiyaanne callisii dhugi. Dhugi.
Look, show fit. Fiti. Keessaa fitiiti lafa gaa'e. Hin fitne. Fiti keessaa fiti. Hin danda'amu. Baay'ee gaariidha. Kana booda gaaffii nagaa. Kaleen kee akka har'aatti qulqullaa'ee hin beeku. Tole. Gara gaaffii itti aanutti dabarra. Nagaan jedhee baryoomii. Maaltu si ga'a? Qormaata irratti nagaa jechuun jira? Amma callisiiti waan asiin jedhu na dhagaye. Sitti meera gifti. Tole. Nagaa fadhu. Uffata mana mummaa kee irraa jaaladheera. Saamsoon isa durii natti fakkaate. Namni akka sodaatametti lafu. Uffata mana mummaa kana qabaachuun kan sirra ture erga waan hojjedhu jedhee Maal ta'u? Hinqoosii malee. Inspektar Simboodhaan giiftiin hojii ajjeesuu dandeessi jedhiiti itti misiin hin jenne? Itti namni akkanaan hin jedhe. Itti nim. Dagatte moo? Itti nimni otoo hin taane itti nim. Dagadhi otoo hin ta'in yaada koo jijjiireenya. Maaltu argame? Waan namaa gochuun barbaadu ture. Obboleettii kee irratti waan hin taane akkana yaadu nan godhe. Maal? Video fraud. Maal? Ati obboleettii koo suuraa kaastee mana keessatti na doorsiste. Ani immoo sadarkaa tapha keetiin gara viidiyoo tolsiif guddise. Waan gati dhabaanana. Yaadatta? Bakka kana teenyee obboleettiin kee uffata akkasii uffata sana uffata jettee natti himaa turte. Ani immoo ofirraa ol uffata akkasii uffate, kofoo akkasii uffate jechuun barbaade. Kuno uffata isaa si bidee dhufuudhaaf an filadhe. Kanaafi dhagaa sadarkaa tapha keetii ol guddiseen si dhufee kanan siin jedhe. Osoo jennu miirri maseena ta'uu qabu. Egaa namni si dabalee ilaalchuu hin dandeenye mucaa tokkittiitti garaan jabaata. Kanaafiyyuu waan walii galee natti fakkaata. Obboleettii koo irratti waa tokko gochuudhaaf yaaddatee jenna. Tapha koo sadarkaa kamiin akkan guddisee dhufu immoo agarteetta jedhee yaada. Kanaafiyyuu waan lama kan beeku. Tokkoffaa obboleettii koo bira geessitee jenna. Mucaa Firaa'ol jedhamu akka hin qabne si taasisa. Inni lammaffaan immoo suuta jenneetti ilaalla. Du'a urjii dugda duuba harki kee akka jirutu natti dhaga'ama. Kun dhugaa taanaan garuu ati ni dhabdu. Anatu jedha. Innis immoo si ajjeese. Hundaafi dibata yeroo darbeen alaatti sanaaf guddaa galatoomi. Akkuma ati jettee turte san
guyyaa afur qofaa keessatti irraa balleesse. Ati dokteera baay'ee cimaa ta'e. you.